dinqisiifannaan ani qabu qaama piroojeektii kana in hojjetamaa dhiisaatii hiyyaan hojjetamuu isaatiin otoo hin taane haala qulqullina qabuu fi yeroo gabaabaa keessatti naannoo irrattis federaala irrattis hojjete hunda keessaniyyuu laphee koorraan baga waan isin milkeessee oduun otoo hin taane hojjettanii mo'attanii addunyaan isinii mirkaneesseen isiniin jedha. Waan hojjennus beekna, waan raawwannus beekna, innaa kam akka hojjennuu fi yoom akka hojjennus hin beekna. Innaa yeroon barbaachisutti ilmaan keenya wareegamaniiru. Dhiigni lammii keenya lola'eera. Dhiiga lammii lola'eetiin waan argame kan ammoo tifkachuudhaaf eenyumayyuu gaafii hin gaafannu. Inni kun ijoolleen keenya gamaa gamana dhaabattan amma Waaqayyo walitti isin fidutti hin oolu inuu walitti dhuftu amma waan walitti isin fidutti nuti warri gorora liqimsinee fi waan darbe keessa dabar araaraaf malee araarsuuf malee jecha araara fidu malee jecha walitti nama fidu malee haasa'uun nurraan eegamu. Magaala Finfinnee Oromoon handhuura keenya gadhee irratti dhumaa ture sana jiroo gabaabaa kana keessatti akkanatti jijjiiruun inni kaan waggaa 40 bulchee waggaa 27 bulchee waggaa 17 bulchee waan hin jijjiirre yeroo gabaabduu kana keessatti yaada mo'ataa qabattanii hojii kana fakkaatu hojjettanii bagan boonsitan waan umurii keessan nuufaa dheeressuun jedha. Piroojeektoonni akka biyyaa fi akka Oromiyaatti hojjetaman kun abdii boru Oromoon qabu karaa nutti agarsiisa. Wanti nuti barbaannu hundumtuu gaaf tokkoon asfaaltii ta'een argamu. Aarsaadha gaafata. Kutannoodhaan hojjechuudha gaafata. Wal gargaaranii wal ukanii hojjechuudha gaafata. Isa kanaaf karaa nutti agarsiisuu keessaniif hooggantoonni keenya gara gadii jirtan immoo asii kana fudhattanii kallattii asiin jiruu fi akkaataa wanti asii itti hojjetamu kana Oromiyaa maratti babal'isuun barbaachisaadha. Waan hojjetamu gaarii hojjetame yoo jechuu dadhabne waan yaraa hojjetamu immoo inni kun yaraadha yoo jechuu dadhabne maal san wal cinaa jirra? Wal takaaluun duubatti wal harkisuun maqaa wal xinneessuun wal abaaruun maalirraa arganna kanarra? Dr. Abiy biyyumti Itoophiyaa jedhamtu kun eenyutu kan saba tokko taasise? Kan saba afaan tokko dubbatu, kan saba amantaa tokko amanu eenyutu taasise? Warra ana malee jedhu kana akkamitti ofirraa dhoowwuu dandeenya? Isaan biyya yoo bulchan malee biyyin diigama. Amantaan isaanii yoo afaan isaaniitiin lallabame malee biyyatu diigama. Maal goonu kana? Abbum ta'e bahee nutti geeraruu hin qabu. Tuffii Oromoodhaa qaban alaa keessaan nutti labsanii nu abaaraa jiru. Maal goonee tabaaramna? Hin laanneef dinagdeedhaan biyya kana baannee deemne. Beekumsaan biyya kana hoogganna. Maal isaan gooneen nu abaaru? Adabii nurraa bitachuudha qabu. Miidiyaan numti biyya keessaas ta'ee alaa nutti duule kuni nurraa adabachuun qabu. Seerri addunyaan jiru. Seerri biyya kanaan jiru. Maaliif abbaa warraaf haadha mana wal nyaachisu? Maaliif abbaaf ilmoo haadha wal nyaachisu? Abbootiin amantaa as keessa jirtanis ta'ee iddoo barbaaddan jirtan waa lamatu isinii jira akka kootti. Yookii amantaa keessan filadhaati waaqa kadhadhaa akka nagaan bu'u. Yoo nama siyaasaa ta'uu barbaaddan immoo daandiinsa bal'aadhaa baatii siyaasa faana deema. Waa lama qabachuun hin danda'amu.